Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota keessatti Jumaataa fi Sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala immoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala immoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, balbalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti, akkasumas meetir baandii 19 kiloheerzii 15,000 fi 420 irratti Jumaataa fi Dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan bilee dabarsuu amma jalqabamu. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Harka fuuni ashamaa akkam oltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakkuma jirtan maratti sinaa dhaqabu. Sagalee bilisummaa Oromoorraan qophii sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isin beeksisa hanga xumuraatti kanan isin faana turu ani Firaa'ol Jaalataati. Jalqabni qophii keenyaa oduudha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmayaan barnoota saayinsii fi aadaa yookaan UNESCOon walgahii isaa 28 hanga muddee 2 bara 2016tti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti gaggeesse irratti sirni gadaa Oromoo akka galmee hambaalee addunyaa keessatti galmeeffamuuf murteesse. Ibsi adda bilisummaa Oromoo kanarratti fuuleffate oduutti aanuudhaan dhiyaata. Jaarmayaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemanii fi hawaasni Oromoo biyya Yemen walitti dhufuudhaan 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa yaadatanii oolanii jiru. Sirnuma kanarratti hayyuduriin gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa karaa sarara telefoonaatiin hirmaattotaaf haasawa taasisanii jiru. Qophiidhuma kanarratti fuuleffachuudhaan gabaasaa qindeessine ammoo ibsa adda bilisummaa Oromootti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Mootummaan wayyaanee ajjechaa fi yakka suukaneessaa lammiilee biyyattii addattis naannawa Oromiyaa fi Amaaraatti raawwataa jiru dhaabuudhaan jeequmsa namoomaa akkasumas rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessaa furuudhaaf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatu hawaasni addunyaatis dhiibbaa fi tarkaanfii barbaachisu mootummaa wayyaanee irratti akka taasisan jechuudhaan liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa, gamtaan Awurooppaa fi qondaallee mootummaa Ameerikaa tokko gaafatanii jiru. Kanarratti fuuleffachuudhaan gabaasaa qindeessine immoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa nu faana bu'uudhaan akka hordoftanan isin affeera amma gara jaala oduu sa'aa kanaa dubbisuuttan isin dabarsa. Radeeboodhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa kan isin dhageessisu an waaqoon oleti. Gartuun tarkaanfii giddugala Oromiyaa keessa socho'u tarkaanfii laalessaa qabeenya diinaa irratti fudhate. Muddee tokko bara 2016 godina Shawaa Lixaa Onameettaa Roobii ganda Warbootti tarkaanfii qabeenyaa diinaa irratti gartuu tarkaanfiitiin fudhatameen waajirri gandaa tokko haleelamuun daareffameera. Magaalaa Finfinnee kutaa Eekkaa Booleetti muddee 2 bara 2016 Community Police Station irratti tarkaanfiin humna addaatiin fudhatamuu maddeen keenya gabaasan. Poolisii 2 irratti tarkaanfiin reebichaa guddoon akka fudhatames ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun Boolee CMC'tti kan argamu warshaa qorichaa Addis APF jedhamu irratti walakkeessa halkanitti tarkaanfiin fudhatamuun gabaafameera. Konkolaataa 2 fi kutaa kuusaa warshichaa irraa miidhaan dhaqqabuus ibsamee jira. Kana malees Boolee Bulbulaatti halkan keessa sa'aatii 11 irratti mana jireenyaa fi konkolaataa amanamaa wayyaanee Kaasaa Araggaa jedhamu irratti tarkaanfiin laalessaan fudhatameera. Odeessa walakkeessa Oromiyaa irraa nu dhaqqabe kan biraatiin godinaalee addaa Oromiyaa keessatti fincilli xumura gabrummaa akkuma itti fufetti jira. Akka gabaasaan qeerroo sulultaa irraa nu dhaqqabe taasisutti muddee 2 bara 2016 alaabaan adda bilisummaa Oromoo magaalaa sulultaa keessatti fannifameera. Haaluma kanaan wayyaaniin alaabaa fannifamee bule kanaan dhiphu hamaa keessa kan seente
sodaa itti bulee irraa ka'uun muddee 3 bara 2016 waraana ishee heddumina qabu gara godina addaa Oromiyaatti bobbaasteerti. Godina Shawaa Lixaatti ilmaan Oromoo waraana Agaaziitiin ukkaanfamaa jiran. Akka kanaanis godina Shawaa Lixaa ona Baabbichaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessa ilmaan Oromoo lakkoofsaan 7 ta'an muddee 3 bara 2016 waraana Agaaziitiin ukkaanfamuun achi buuteen isaanii dhabameera. Ilmaan Oromoo kunneenis Ittafaa Taayyee ganda Limmuu Gaammoo irraa barataa kutaa 7ffaa, Tola Waaqtunii ganda 01 irraa barataa kutaa 7ffaa, Alamuu Tashoomee ganda Limmuu Gaammoo irraa barataa kutaa 7ffaa, Lammaa Yaadasaa ganda Limmuu Gaammoo irraa barataa kutaa 8ffaa, Mul'ataa Abbabaa ganda 01 irraa barataa kutaa 8ffaa, Indaashaw Abbebee barsiisaa, Dachaasaa Dirribaa barsiisaadha. Odeessuma wal fakkaatuun magaalaa Dambidolloo dabalatee lixa Oromiyaa onoota hedduu keessatti uummatni ba'aa fi gala dhorkamuun shororkeeffamuun itti fufeera. Ganamaa galgala hidhaan ammallee kan itti fufee jiru reebichi humnaan olee uummatarra dhaqqabaa kan jiru yoo ta'u, ona Dongoroo keessatti addatti uummata deemsaa fi hojii dhorkaa akka jiran ibsameera. Mootummaan wayyaanee biiroo barnoota Oromiyaa keessaan barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa irraa eebbifamanii bahan dararaa jira. Murni afaan qawweetiin uummata bulchaa jiru sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa gara dabarsuuf jecha magaalaa Finfinnee fi naannoo Finfinnee keessatti yaada barattootaa hatuuf ergamtu isaa OPDO magaalota Burraayyuu fi Sabbataatti barattoota dorgomsiisuun ji'oota 2 kan ta'u deebii tokko malee yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6tti erga qormaata qoreen booda callisee qormaaticha harkatti qabatee tursiisuun barattoota irratti shira xaxaa jira. Murni kun gochaa farrummaa hojjetaa jiruun 3 bara 2016 biiroon barnoota Oromiyaa beeksisa waajjiroota Burraayyuu fi Sabbataa irratti akka maxxansu taasisuun barattoota Oromoo dorgommiif dhiyaatan keessaa hedduu kuffisuun kanneen lakkoofsaan hagoo ta'an ammoo Oromiyaan alatti ramaduudhaan maddeen kan ifa godhan. Gariin deeggarsa Oromiyaa yookaan Oromiyaa Support Group dameen Awustiraaliyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti beekamtii addaa argate. Ibsi gareen deeggarsa Oromiyaa yookaan Oromiyaa Support Group dameen Awustiraaliyaa muddee 4 bara 2016 baase dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa sadarkaa gorsitummaa addaatti beekamtii argachuu isaa hubachiisa. Milkiin kun hawwii waggoota 10 booda kan argame ta'uu kan dubbatan hoogganaan gurmuu kana obbo Maaramaa Quufii, kunis Oromiyaa Support Group konferansiilee UN irraa qooda fudhachuu fi gumii diinagdee fi hawaasummaa dhaabbatichaaf ibsa laachuu akka isa dandeessisus himan. Itoophiyaa keessatti wayita rakkoon mirgoota namoomaa mudatu beekamtii arganne kanaan yeroo barbaannetti gumii diinagdee fi hawaasummaatti gabaasuu waan dandeenyuuf injifannoo guddaadha jedhan obbo Maaramaan. Milkiin argame kun uummata Oromootiin ala gareelee dhimma mirgoota namoomaa irratti hojjetan kanneen akka hawaasa Ogaadenii fi Sidaamaatiinis akka gargaaru eeranii kun milkii Oromiyaa Support Group qofa odoo hin taane injifannoo hawaasa naannichaa kan waliigalaati jedhan. Kanaanis daandii sagalee keenya ittiin hawaasa addunyaatti dhageessisnu jechuudhaan milkii argame ibsan. Liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaatis haaluma wal fakkaatuun tanaan dura dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa beekamtii argachuun isaa ni yaadatama. Mootummaan wayyaanee yakka lammiilee irratti raawwataa jiru dhaabuun jeequmsa mirgoota namoomaa fi rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessaa furuudhaaf tarkaanfii qabatamaa fudhachuutti akka fuulleffatu jaarmiyootni mirga namoomaa fi qondaalli mootummaa Ameerikaa gaafatan. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasa dabalataa qabna, oduun booda isinii dhiyeessina. Mootummaan abbaa irree wayyaanee basaastota isaa biyyoota Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaatti bobbaase. Gartuun abbaa irree wayyaanee basaastota isaa namoota 86 ta'an Biriiteenii fi Israa'elitti leenjisee yeroo ammaa kana biyyoota Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaatti erguun lammiilee impaayaratti ittiin basaasuu fi gidduu seenee summii facaasuuf carraaqaa akka jiru maddeen gabaasaniiru. Basaastonni kun bakkoota kadhannaa amantootaatti bakka walgahii fi waan adda addaa hulluuqanii seenuun jeequmsa uumuuf akka carraaqanis bira gahameera. Basaastonni mootummaa wayyaanee kunniin miidiyaa hawaasaa kanneen akka Facebook, Twitter fi YouTube fayyadamuun bifa barruu, sagalee fi kilippiitiin
hojiiwwan qabsoo bilisummaa Oromoo fi kan saboota kaanii faallessan irratti akka bobba'an taasisuunis barameera. Addatti lammiileen Oromoo ala jiran hojii diigumsaa diinaa fi basaastota isaaniitti dammaquun akka waan danda'amuun ofirraa dhorkan sabboontonni dhaamsa dabarsaniiru. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo fi hawaasni Oromoo biyya Yemen 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa bifa akkaan ho'aa ta'een kabajatan. Kabaja ayyaana kana irratti hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa gara sarara bilbilaatiin qooda irraa fudhachuun haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa irratti ibsa bal'aa miseensotaa fi hawaasa Oromoo ayyaana kana irratti argamaniif kennanii jiran. Hirmaattonni ayyaanichaas qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf gumaacha mallaqaa kan godhan hoggaa ta'u dhumarrattis ibsa ejjennoo qabxii adda addaa of jalaa qabu dabarfachuun sagantaa isaanii milkii fi injifannoon xumurataniiru. Dhaggeeffattoota keenya kan irratti gabaasaa qabnu oduun booda isinii dhiyeessina. Oduu xumuraatiin mootummaan abbaa irree wayyaanee qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa fi alatti finiinaa jiru laamsheessuuf jecha akka to'annoo isaaniitiif mijaa'utti meeshaa qunnamtii gatii rakasaan bitee biyya keessa galchuuf qophii xumurachuutu saaxilame. Oggurri tajaajila intarneetii wayyaaneen yeroodhaa yerootti biyya keessatti taasisaa jirtu biyyoota michuu isaa ta'an kanneen gargaarsa garaagaraa laataniin waan mormiin irratti taasifameef tooftaa jijjiiruudhaan meeshaalee kanneen akka moobaayilii fi kompiitaraa kanneen to'achuuf isaanii mijatu gatii rakasaan chaayinaa irraa biyya keessa galchitee ummataaf dhiyeessuuf qophii xumuratu keessa beektonni saaxilan. Ummanni Oromoo biyya keessa jiraatu shira wayyaaniin xaxaa jirtu kana irratti dammaquun meeshaalee akka moobaayiloota, kompiitaroota fi meeshaalee qunnamtii kamuu kan chaayinaa irraa galu bitachuu irratti of eeggannoo akka godhuu qabu qaamni kun hubachiiseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf faana bu'aa. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiloheerzii 15,000 fi 420 irratti tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname ta'a. Faana bu'aa. Sirni Gadaa yunuskootti galmaa'uun moo'icha gurguddaa qabsoon bilisummaa Oromoo galmeesse keessaa isa tokkodha. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Sirni Gadaa Oromoo dhaabbata hawaasaa addunyaa yunuskoo jalatti 30/2016 galmeeffamee jira. Kun injifannoo haaraa qabsoon bilisummaa Oromoo galmeessedha. Sirni Gadaa sadarkaa olaanaarra kan ga'e jaarraa 16ffaarraa kaasee yeroo ta'u jaarraa 17ffaarraa calqabee hanga jaarraa 19ffaa gidduutti jijjiirama diinagdee fi hawaasummaa Oromoo keessatti mul'ataa dhufee fi dhiibbaa sirna koloneeffattoota Habashaan irra gaheen laaffachaa fi haqama akka dhufe seenatu ragaadha. Aadaan poolitikaa fi hawaasummaa sirna koloneeffattuu Habashaa sirna warra nugusaa yookaan mootii fi abbaa irrummaa nam-tokkee yookaan gartuu xiqqoo irratti hundaa'e ummataa fi biyya irratti olaantummaa qaba. Sirni koloneeffattoota Habashaa asii gadi hordame yookaan asaametrikaal faallaa duudhaa dimokiraasii sirna Gadaa Oromoo ta'uun ifaadha. Kanaaf humnoonni Habashaa gaafa Oromoo cabsan tarkaanfiin calqabaa isaan fudhatan sirna Gadaatti duulanii balleessudha. Sirni Gadaa sirna dimokiraataa aangoo ummataaf kennu faallaa sirna isaanii yookaan kan nugusummaa waan ta'eef itti fufiinsan sirna keenyaaf sodaachisaadha jedhanii waan amananiif itti duulani. Ummanni Oromoo humna waraanaa alagaatiin cabee erga sirna bittaa alagaa jalatti kufee kaasee eenyummaa fi seenaa isaa dhabamsiisuuf duulli humnoota Habashaatiin irratti gaggeeffamu takka addaan citee hin beeku. Keessattuu mallattoo eenyummaa Oromoo keessaa isa guddaa fi murteessaa kan ta'e sirna Gadaa Oromoo dhabamsiisuun kaayyoo isaanii isa olaanaa ture. Kanas kan godhaniif jabinni Oromoo kan isaan bara dheeraaf cabsuu dadhaban
achi keessaa akka maddu waan beekaniifi. Sabni Oromoo jaarraa hedduudhaaf sirna politikaa, ijaarsa waraanaa, hawaasummaa fi diinagdee dimokiraataa ta'e waliigala sirna gadaa jedhamee beekamu irratti ijaaramee bulchaa akka ture seenan galmeessee jira. Sirna bu'uura jabaa fi caasaaleen dimokiraataa ta'an irratti ijaaramanidha. Sirni gadaa sirna nagaa, guddina, badhaadhina, walqixxummaa irratti hundaa'e Oromoo keessatti kan diriirsedha. Oromoo biratti nagaan bakka guddaa qaba. Ummanni Oromoo ummata nagaa jaalatu hoggaa ta'u sirni gadaa nagaa Oromoo tiksuuf dursa kenna. Walumaa gala sirni gadaa seenaa, duudhaa fi aadaa gaarii himamee hin dhumne hedduu of keessaa qaba. Hambaan sirna gadaa har'allee kibba Oromiyaa hawaasa Oromoo Gujii fi Boorana keessatti hafee akka jiru beekamaadha. Sirni miidhagaan sirnoota cunqursoon awwaalamee ture kun deebi'uun seenafis ta'ee ijaarsa saba Oromoo boriif injifannoo guddaadha. Sabni Oromoo akkuma yeroo biyya isaa qabachuuf itti duulan walabummaa isaa tikfachuuf ittisa hadhaa'aa gaggeessee wareegama ulfaataa baasetti erga meeshaa lolaatiin caalamee bittaa alagaa jalatti kufees duula eenyummaa isaa dhabamsiisuuf gaggeeffamu yeroon inni itti callisee fi ofirratti ilaale hin jiru. Biyya, seenaa, aadaa fi eenyummaa isaa sarbame deeffachuuf qabsoo walirraa hin cinne gaggeessas jira. Keessawuu addi bilisummaa Oromoo bara 1970moota keessa hundeeffame qabsoo Oromoo bifa ammayyaan qindeessuu fi gaafiin saba Oromoo maal akka ta'e addeessuun hooggana barbaachisu kennuu danda'e. Addi bilisummaa Oromoo gaafa bu'uureffamu cunqursaan Oromoo irra jiru bifa kolonii akka qabuu fi aangoon politikaa Itoophiyaa dhuunfaa koloneeffattoota gita bittaa Habashaa harka akka jiru addeesse. Akeekni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo calqabamarraa ummata Oromoo bittaa kolonii Itoophiyaa jalaa bilisa baasuun mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessudha. Aadaa, seenaa fi duudhaa Oromoo deebisanii gadi dhaabuu fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba. Walumaa gala qabsoo bilisummaa ummanni Oromoo bifa adda addaan adeemsisaa ture bifa qindoomina qabuun gaggeessuu kan danda'e adda bilisummaa Oromooti. Qabsoo sabni Oromoo adda bilisummaa Oromoo jalatti hoogganamuun golee Oromiyaa hunda irraa wal faana ka'ee wareegama qaqqaalii baasuun gaggeesse injifannoo gurguddaa galmeessisee jira. Guyyaa irraa guyyaatti wareegama bifa garagaraa baasaa injifannoo haaraa galmeessisaa har'a ga'e. Murni wayyaanee kan yeroo ammaa impaayera Itoophiyaa bulchuu beekamtii maqaa biyya Oromoo yookaan Oromiyaa dabalatee mirgoota afaan, aadaa fi seenaa ofiitiin hojjechuu, ittiin of ibsuu fi kunuunfachuu kan heera ofii keessa kaawwate jaallatee fi itti amanee osoo hin taane wareegama ilmaan Oromoon kan argamedha. Bu'aa qabsoo bilisummaa Oromooti. Mirgooti hanga ammaatti argaman aarsaa miseensotaa fi hooggantoota qabsichaa kumaan lakkaawaman baasaniiti. Gaafiin mirga hiree murteeffannaa haa xiqqaatu heera mootummaa Itoophiyaa keessa seenuu kan danda'e qabsoo hidhannoo siyaasa fi dippiloomaasii adda bilisummaa Oromoo fi humnoonni bilisummaa kanneen biroo adeemsisaa turaniini. Gaafiin Oromoo ajandaa addunyaa ta'uu kan danda'e qabsoo ummanni Oromoo adeemsiseeni. Akka kanaan sirni gadaa yuuniskoo jalatti galmeeffamuunis injifannoo gurguddaa qabsoon Oromoo galmeesse keessaa tokkodha. Kanaaf Oromoota mara kan boonse fi eenyummaa Oromoo addunyaa biratti kan mul'isee fi biyyi lafaas raajeffateedha. Sirni gadaa yuuniskoo jalatti kan galmaa'e sochii ilmaan Oromoo bifa adda addaan taasisaniin malee tattaaffii mootummaa wayyaaniin akka hin taane jala sararree dubbachuu dandeenya. Sirni wayyaanii inumaa'uu akka sirni gadaa yuuniskoo jalatti hin galmoofne guhuu fi danqaa kaa'aa akka ture eenyu jalaa'uu dhokataa miti. Kun ta'ee osoo jiruu har'a wayita sirni gadaa bu'aa bayii meeqaan yuuniskoo jalatti galmaa'uun mirkanaa'u saalfii tokko malee tattaaffii ani taasiseen milkaa'ee jedhee
ummataa fi addunyaa sobuu yaalaa jira. Ummata Oromoo ummata wayyaaneen nan bulchitu cunqursaa fi saamicha lagaa nagahee jedhee sirna isaa didee itti fincile hawwachuuf waan ofii hin godhiniif anatu siif dhamee jedhee lallaba. Kana malees mootummaa wayyaanee gargaarsa maqaa kanaan UNESCO irraa gara fuula duraatti argamu butachuuf dibbee rukutaa jira. Baga gammaddan jedhee mormaa ol sirbaa jira. Haa ta'u hololli rakasni wayyaaniin akka waan mootummaa uummataa ta'ee fi seenaa uummattootaa tiksuu fi kunuunsuuf hojjetuutti waa'ee UNESCOtti galmeeffamuu sirna gadaa kanaan saba Oromoo fi hawaasa addunyaa sobuuf wixinfatu saba Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Addi bilisummaa Oromoo mirgi saba Oromoo guututti kan kabajamuu fi eeggitiis argatu gaafa sabni Oromoo walabummaa isaa gonfatee dhimma biyya ofii irratti ofiin murtee kennuu danda'u jedhee amana. Gaafa sabni Oromoo mirga abbaa biyyummaa ofii kabachiifatee aadaa fi duudhaan isaa guutummaatti hojiirra oole. Walumaa gala gaafa diinagdee, siyaasa fi hawaasummaa ofii irratti walabummaadhaan ummati Oromoo sagalee fi murtii ofii kenne qofa ta'uu ABO'n gadi jabeessee hubachiisa. Dhumarratti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas ummanni Oromoo bal'aan qaamotii adda addaa beektonni Oromoo fi firoottan saba Oromoo sirna gadaa UNESCO jalatti galmeessus ta'ee waa'ee sirna gadaa addunyaatti beeksisuu keessatti qooda keessan gumaachitan hundi galata guddaa qabdu jenna. Injifannoo fi mirgoota qabsoo fi wareegama keenyan arganneef ofitti boonna. Mirgoota nu hafan gonfannee galii keenya isa guddaa dhaqqabuuf harka wal qabannee qabsoo keenya akka finiinsinu ABO'n dhaamsa qabsoo dabarsa. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo muddee 6 bara 2016. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ibsa adda bilisummaa Oromoo itti aansee ammallee itti fufee jira. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo fi hawaasni Oromoo biyya Yemen walitti dhufuudhaan 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa sirna akkaan miidhagaa fi ho'aa ta'een kabajatanii oolanii jiru. Kanuma irratti gabaasaa qindeessine akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Nu faana bu'aa. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yemeniif hawaasni Oromoo Yemen guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa Sadaasa 9 bara 2016 haala akkaan miidhagaa ta'een kabajatanii oolan. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisan. Tokkummaan baqattoota Oromoof hawaasni Oromoo Yemen walitti dhufuun guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa fi erga gara fincila xumura gabrummaatti ol guddatee ammoo waggaa 1ffaa isaa Sadaasa 9 bara 2016 haala ho'aa ta'een kabajatanii oolaniiru. Sirnichi gootawwan wareegamtoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof lubbuu isaanii qaalii jijjiirraa hin qabne wareeganii qabsoo kana har'aan gahanii fi ammallee dirree qabsoo fi biyya keessatti wareegama lubbuu baasaa jiran yaadachuun eegalame. Sirna yaadannoo bara kanaa kan duraanii irraa adda kan jedhan qindeessitoonni sirnicha kan duraarraa adda kan taasisu haalli biyya keessa jiru akkaan hammaataa fi yeroo sabni keenya akka sabaatti dararaa hamaa kanaan dura mul'atee hin beekneef saaxilamee jiru ta'uu hubachuun ummanni keenya tokkummaan ka'ee dararaaf gabrummaatti xumura gochuuf falmaa hadhaawaa wayita geggeessaa jirutti ta'uu isaati jedhaniiru. Sirna kabaja guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Yemenitti hawaasa Oromoon geggeeffame kanarratti hayyu dureen gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa karaa sarara bilbilaatiin hirmaattota sirnichaaf haala yeroo ammaa Oromiyaaf uummanni Oromoo keessa jiran akkasumas waliigala haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ibsa bal'aa laatanii jiru. Ibsa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo kennan kanaan miseensonniif hawaasni Oromoo sirnicharraa qooda fudhatan hedduu itti gammadanii gaaffilee qabanis suduudhaan gaafachuun deebii quubsaa argatanii jiru.
Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemeniif hawaasni Oromoo Yemen sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa Sadaasa 9 bara 2016 kanarraa qooda fudhatan waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu tinnisuuf gumaacha taasisaniin riyaala Yemenii miliyoona 1 fi 300 fi 77 akkasumas doolaara 200 fi riyaala Saawudii 200 battalumatti arjoomaniiru. Gara fuulduraattis haga qabsoon bilisummaa Oromoo galiisaa ga'utti gumaacha wal fakkaataa taasisuu kan itti fufan ta'us waadaa seenaniiru. Xumura irratti jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen ibsa ejjennoo qabxii 5 of jalaa qabu baafatuun sagantaa isaanii milkiin xumuraniiru. Ibsa ejjennoo baafatan keessattis ajjeechaa jumlaa onkoloolessa 2 bara 2016 mootummaa wayyaanee irreecha hora harsadee irratti lammiilee keenyarraan ga'e akkasumas duula sanyii daguuggaa mootummaa wayyaaneetiin maqaa labsii hatattamaan uummata Oromoo irratti gahaa jiru balaaleffataniiru. Gumaa ilmaan Oromoo baasuuf kan yeroo kamii caalaa kan hojjetanii fi qabsaa'an ta'us ibsaniiru. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhataa jirutti kan boonan ta'uu fi waraana bilisummaa Oromoof qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu akkasumas qeerroo fi uummata biyya keessaa falmaa finiinsaa jiru jabeessuuf waan danda'an maraan cina dhaabbachuuf murteessuun waadaa isaanii haaromsachuu ibsa ejjennoo isaanii keessatti agarsiisaniiru. Kanneen olola sobaatiin qabsaa'ota irratti duulaa jiran akka isaan gochaa diiggaa kanarraa dhaabbatanii diina innikaa kan ta'e wayyaanee EPRDF TPLF irratti fuulleffatan dhaamsa dabarsaniiru. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa dhaggeeffatoota keenya tokko lama jennee qophii keenya maayirra geenye jirra. Mootummaan wayyaanee ajjeechaa fi yakka suukaneessaa lammiilee biyyattii addattis naannawa Oromiyaa fi Amaaraatti raawwataa jiru dhaabuudhaan jeequmsa namoomaa akkasumas rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessaa furuudhaaf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatu hawaasni addunyaatis dhiibbaa fi tarkaanfii barbaachisu mootummaa wayyaanee irratti akka taasisan jechuudhaan liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa gamtaan Awurooppaa fi qondaalee mootummaa Ameerikaa tokko gaafatanii jiru. Muuziqaa gabaabduu tana booda isiniif dhiyeessina.
Namummaa Gaanfa Afrikaa ibsa muddee 4 bara 2016 mata duree ajjeechaa fi hidhaan jumlaa jeequmsa namummaa Itoophiyaa keessatti furmaata ta'uu hin danda'u jedhuun baaseen duula ajjeechaa fi yakka suukaneessaa biyyattii keessatti addattis Oromiyaa keessatti lammiilee irratti mootummaa wayyaanitiin raawwatamaa jiru balaaleffatee jira. Mootummaa TPLF EPRDF hoogganaa paartii Koongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa hoogganoota Gimboo Sabaat waliin wal arge himata jedhuun sadaasa 30 bara 2016 qabee hidhuudhaan abbaa irrummaa isaa ifa baafatee jira ka jedhu ibsi kun Dr. Mararaan kan isaan waliin jiraatan Taayyee Nagaraa akkasumas Kumaa kanneen jedhaman waliin mana isaaniitti qabamanii Guantanamo Itoophiyaa kan jedhamu mana hidhaa Maakalawitti darbatamu isaanii liigichi ifa godhee jira. Dabaluudhaanis ibsa isaa kanaan maqaa ilmaan Oromoo yeroo adda addaatti dhaabbilee barnootaa adda addaa fi bakkoota garaa garaatti shira sirna wayyaanee fi ergamtoonni isaa xaxaniin haala suukaneessaadhaan ajjeefamanii fi dararaa adda addaatiif affeeramanii eeree maayirrattis ajjeechaa fi dararaa bifa adda addaa lammiilee irra gahaa jiruun yaaddoon guddaan itti buluu ibse. Hawaasni addunyaa hiraara lammiilee biyyattii akka waliigalaatti keessumaa immoo naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti argaa jiran hubachuudhaan dhangala'insa dhiigaa kana dhaabsuudhaaf mootummaa Itoophiyaa TPLF'n durfamu irratti tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan liigiin mirgoota namummaa Gaanfa Afrikaa gaafatee jira. Kun kanaan odoo jiru gamtaan Awurooppaa ibsa haala Itoophiyaa keessaa irratti muddee 2 bara 2016 baaseen sirna wayyaanee gaafilee haqaa fi mormii uummataa nan bulcha jedhuuf deebisaa sirnaa laachuutti akka fuuleffatu akeekkachiise. Gamtaan Awurooppaa imala Awurooppaatiin booda wayyaaneedhaan qabamanii hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaatiin wal qabsiisee akeekkachiisa kan laate yoo ta'u, dubbi himaan Koomishina Awurooppaa akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti kan ammaan tana akkaan barbaachisaa fi fardii ta'e qorramaa fi gaafii mirgaa uummataaf furmaata waaraa laachuuf walitti dhufuudhaan marii gadi fagoo gaggeessuudha. Yeroo dabre Dr. Mararaa Guddinaa gooticha Oromoo Atleet Fayyisaa Leellisaa waliin paarlaamaa Awurooppaa fuulleetti argamuudhaan hacuuccaa mirgootaa fi yakka suukaneessaa wayyaaneedhaan uummata irratti raawwatamaa jiru saaxiluu kan yaadachiise ibsi gamtaa Awurooppaa kun labsii yeroo hatattamaa baanamuun qabatamee hidhamuun Dr. Mararaa rakkoo biyyattii keessaa furuu hin danda'u inumayyuu daranuu hammeessaa jechuudhaan hubachiise. Akeekkachiisni gamtaan Awurooppaa jidduu kana wayyaaneedhaaf laate gorsaa fi hubachiisa kanaan dura sirnichaaf laatamaa turan irraa addummaa akka qabu kan ibsan xiinxaltoonni kunis sirna waahila keenya jedhan kanarratti tarkaanfii qabatamaa fudhachuutti yoo cehe qofa furmaata akka qabaatus addeessan. Miseensa Seenetii Ameerikaa kan ta'an Seenaatar Ben Kaardiin yakka ajjechaa fi dhiittaa mirgootaa bifa adda addaatiin wayyaaneedhaan lammiilee irratti raawwatamaa jiru balaaleffatanii jiru jidduu kana ibsa baasaniin Ameerikaa kutaa Meerilaand irraa Seenaatara Paartii Dimokiraatawaa akka ta'an Seenaatar Benjaamin Luwis Ben Kaardiin ibsa baasaniin ajjechaa humnoota tikaa wayyaaneetiin raawwatamu hidhaa lammiilee mirga heeraan qabanitti fayyadamaa jiranii fi warreen karaa nagaa hiriira gaggeessan irratti raawwatamaa jiru akkasumas yakka golgaa seera farra shororkeessummaatiin qabatamee lammiilee irratti raawwatamaa jiru balaaleffatan. Kanaafuu jedhan Seenaatarichi ibsa isaaniitiin mootummaan wayyaanee ajjechaa humnoota tikaatiin raawwataa jiru akka dhaabu yakki ajjechaa Oromiyaatti lammiilee irratti raawwatamu akka qoratamu humnoota siyaasaa fi gaazexeessota mirgoota heeraan qabanitti dhimma bahuun hojii isaanii hojjetamaa jiran kanneen hidhaman akka hiiku mirga bilisaan gurmaa'uu fi ijaaramuu bilisummaa pireesii walabaa akka kabaju akkasumas labsii farra shororkeessummaa jedhuun baase haquudhaan waliigalatti biyyattii keessatti rakkoo siyaasaa furuudhaaf akka hojjetu gaafatan. Seenaatar Ben Kaardiin mootummaa wayyaanee akka michuu isaanii Afrikaa keessaa guddichaatti ilaalaa akka jiran mootummaan Ameerikaa fi mootummoonni addunyaa biroonis sirna sarbamiinsa mirgootaa fi yakka suukaneessaa ummatoota biyyattii irratti geessaa jiru kana bifa adda addaatiin gargaarsaan utubuu irraa of qusatanii akka mirgoota ummataa kabajuu dhiibuutti akka fuuleffatanis gaafatanii jiru. Oromoo halollu kaane diina keenya falmaa goone bilisoomnu maarree. Oromiyaa baadhatu dhabne gabrummaan namaa gadi taane bara baranaa dadhabne Oromoo maal yoo balmanne bara baranaa dadhabne Oromoo maal yoo balmanne.
Oromoo halollu kaane diina keenya qabsoo goone bilisomnu maarree. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin sa'aatii kanaaf qindeeffanne kanumaan raawwatee jira. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaatti injifannoon uummata Oromoof. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31፣ 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል የተሰናዳችሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። ለሰዓቱ ያሰናዳነውን ፕሮግራም በማስተዋወቅ እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የምቆየው ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ማዕከል የሆነው ዩኔስኮ ከህዳር 28 እስከ ታህሳስ 2 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በፊንፊኔ ባካሄደው ውይይት ላይ የኦሮሞ የገዳ ስርዓት በዓለም የቅርስ ማህደር እንዲሰፍር ወስኗል። ይህንኑ በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ዜናውን ተከትሎ ይነበባል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ በዜጎች ላይ የሚፈጸመውን ግድያና ዘግናኝ ወንጀል በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች እየፈጸመ ያለውን ወንጀል በአስቸኳይ እንዲያቆም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በወያኔ መንግስት ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርግ ሲሉ የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ፣ የአውሮፓ ህብረትና አንድ የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ አመራር አካል አስጠነቀቁ። ይህንኑ በተመለከተ ያሰናዳነው ዘገባ ወደ ዝግጅታችን ማገባደጃ ይስተናገዳል። ሁሉንም ከኛ ጋር መሆን እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ዜናውን የማስደምጣችሁ እፍሳ ጋዲሳ ነኝ። ጀግናው የአዋሽ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ወያኔ ለስለላ ከውጭ ሲያስገባ በነበረው መሳሪያ ላይ በወሰደው እርምጃ ድል አስመዘገበ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ታህሳስ 2 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ህዝቡ የሚጠቀምበትን ኢንተርኔት፣ ኢሜይልስ፣ ፌስቡክ እና ሌሎችንም ማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎችን ለመሰለል ሊጠቀምበት ከቻይና ገዝቶ ሲያስገባ በነበረው መሳሪያ ላይ ከምስራቅ ኦሮሚያ ደወለ ተነስቶ ብዙም ርቆ ሳይሄድ በማጥቃት አንጸባራቂ ድል አስመዝግቧል። ይህንኑ የስለላ መሳሪያ ጭኖ ሲጓዝ የነበረው የሰሌዳ ቁጥር ኢቲ 39081 የሆነውና የተሳቢው ሰሌዳ ኢቲ 37013 የሆነ ተሽከርካሪ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በተወሰደበት እርምጃ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ሙሉ በሙሉ ወድሟል። ከዚህም በተጨማሪ የወያኔ የስለላ መሳሪያ ጭኖ ሲጓዝ የነበሩ 3 የቻይና ዜጎችና 1 አሽከርካሪ እንደተገደሉም ታውቋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዋሽ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አሻደወል አካባቢ የወያኔ ኮማንድ ፖስት አዛዥ የሆነው መቶ አለቃ ኃይሌ አበራ የተባለ ቅጥረኛ በሞት ተቀጥቷል። ህዳር 30 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ደግሞ ከአዋሽ ተነስቶ ወደ ቻይና ካምፕ በመጓዝ ላይ የነበረን የወያኔ አጋዚ ጦር በማጥቃት 13ቱን ወዲያውኑ ሲገድል ከ20 በላይ ደግሞ በማቁሰል ድል አስመዝግቧል። እርምጃው የተወሰደው በነቀንተ ከተማ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ሆራ ሀዲያ በተባለ ቦታና በመሰናዶ ትምህርት አካባቢ መሆኑን የገለጹት ምንጮች ወያኔ በጥቃቱ በመደናቀጥ በርካታ ቁጥር ያለው ሰራዊት በከተማይቱ የተለያዩ ቦታዎችን በማስፈር ህዝብንና ተማሪዎችን በማዋከብ ላይ እንዳለ አመልክቷል። በማዕከላዊ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የእርምጃ ኃይል በጠላት ንብረት ላይ ጥቃት ሰነዘረም። በምዕራብ ሸዋ ዞን ሜታ ሮቢ ወረዳ ወርቦ ቀበሌ ውስጥ ታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በተወሰደው እርምጃ የቀበሌው መስተዳደር ጽሕፈት ቤት ሙሉ በሙሉ ወድሟል። በሌላ ዜና በፍንፍኔ ከተማ የካቦሌ ክፍለ ከተማ ታህሳስ 2 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በኮሚኒቲ ፖሊስ ጣቢያ ላይ በተወሰደው እርምጃ 2 ፖሊሶች ክፉኛ እንደተጎዱ ታውቋል። በተመሳሳይ በቦሌ ሲኤምሲ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ የሚገኙ አዲስ ኤፒኤፍ በተባለ የመድኃኒት ፋብሪካ ላይ እርምጃ ተወስዷል። በዚህ ዕለት በቦሌ ቡልቡላ ምሽት ላይ ካሳዬ አረጋ በተባለ የወያኔ ታማኝ ቅጥረኛ ላይ እርምጃ ተወስዷል። የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን ወይንም ኦሮሚያ ሳፖርቲንግ ግሩፕ የአውስትራሊያ ቅርንጫፍ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልዩ አማካሪነት ዕውቅና አገኘ። የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን ወይንም ኦሮሚያ ሳፖርቲንግ ግሩፕ የአውስትራሊያ ቅርንጫፍ ታህሳስ 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ያወጣው መግለጫ እንደሚያመለክተው ላለፉት 10 ዓመታት ሲጠብቀው የነበረውን ዕውቅና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማግኘቱን አመልክቶ ይህም የኦሮሚያ ሳፖርቲንግ ግሩፕ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮንፈረንሶች እንዲካፈል እንዲሁም በኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉባኤ ላይ መግለጫዎችን እንዲሰጥ እንደሚያስችለው አመልክቷል። በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በተፈጸመ ጊዜ በተገኘው ዕውቅና በፈለጉት ጊዜ ለጉባኤው ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉና በሌሎችም የድርጅቱ ዓለም አቀፋዊ ስብሰባዎች ላይ የኢትዮጵያን ሁኔታ ለማሳወቅ ከፍተኛ እድል እንደሚፈጥር የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን ኃይል አቶ ማረማ ቁፌ ገልጸዋል። የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያገኘ ዕውቅና ለኦሮሞ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን በተመሳሳይ መልኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሰብአዊ መብቶች ለሚፋለሙ እንደ ኦጋዴንና ሲዳማ ላሉ ማህበረሰቦች ወሳኝ መሆኑን ገልጸው ይህም በአጠቃላይ የቀጠናውን ማህበረሰብ ሁሉ ድል ነው ብለዋል። ይህ ድል በአምባገነኑ የወያኔ ስርዓት የታፈነውን የህዝብ ድምፅን ለዓለም ለማሰማት እንደሚያስችል ተነግሯል። የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ በተመሳሳይ ከአሁን ቀደም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዕውቅና ማግኘቱ የሚታወቅ ነው። አድማጮች፣ ለሰዓቱ ያሉን ዜና በዚህ ተጠናቋል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል። በማስከተል ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። ተከታተሉን። የገዳ ስርዓት በዩኔስኮ መመዝገብ የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ካስመዘገባቸው አንኳር ድሎች ውስጥ አንዱ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫም የኦሮሞ ገዳ ስርዓት በዓለም ማህበረሰብ ተቋም ዩኔስኮ ስር ህዳር 30 2016 ዓመተ ምህረት ተመዝግቧል። ይህ የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ያስመዘገበው አዲስ ድል ነው። የገዳ ስርዓት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰው በ16ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ሲሆን ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን መካከል ባለው ጊዜ በኦሮሞ ውስጥ እየታየ በመጣው የኢኮኖሚና ማህበራዊ ለውጥና በአበሻ የቀኝ ገዢ ስርዓት በደረሰበት ተጽዕኖ እየተዳከመና እየደበዘዘ እንደመጣ ታሪክ ይመሰክራል። የአበሻ ጨቋኝ ስርዓት ፖለቲካዊና ማህበራዊ ባህል የንጉሳውያን ቤተሰብ ስርዓትና በግለሰብ አሊያም በአናሳ ቡድን ላይ የተመሰረተው አምባገነናዊነት በህዝቡና በሀገሪቷ ላይ የበላይ ሆኖ ኖሯል። በህዝቦች ላይ የተጫነው የአበሻ ቅኝ አገዛዝ ስርዓት ለኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ የገዳ ስርዓት ተጻራሪ እንደሆነ ግልጽ ነው።
ስለዚህም የአበሻ ኃይሎች የኦሮሞ ህዝብ ለቅኝ አገዛዝ ሲዳርጉ መጀመሪያ የወሰዱት እርምጃ በገዳ ስርዓት ላይ በመዝመት ማጥፋት ነው። ለህዝብ ስልጣን የሚሰጠው የገዳ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የዘውድ አገዛዝ ስርዓት ተቃራኒ ስለሆነ ለኛ ስርዓት ቀጣይነት አስጊ ነው ብለው ስለሚያምኑ ዘመቱበት። የኦሮሞ ህዝብ ለባዕዳን ገዢ መደቦች አገዛዝ ከተዳረገበት ጊዜ አንስቶ ታሪኩንና ማንነቱን ለማጥፋት በአበሻ ጨቋኝ ኃይሎች የተከፈተበት ዘመቻ አንዴም ተቋርጦ አያውቅም። በተለይ ዋነኛና ወሳኝ ከሚባሉት የኦሮሞ ህዝብ የማንነት መገለጫ እሴቶች መካከል አንዱ የሆነውን የገዳን ስርዓት ማጥፋት ተቀዳሚ ዓላማቸው ነበር። ይህንንም ያደረጉት ለዘመናት መስበር ያቃታቸው የኦሮሞ ጥንካሬ ምንጭ የገዳ ስርዓት መሆኑን ስለተገነዘቡ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ለበርካታ ክፍለ ዘመናት ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ የጦር አደረጃጀት የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት በአጠቃላይ ገዳ ተብሎ በሚታወቀው ስርዓት ተደራጅቶ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር እንደነበር በታሪክ ተመዝግቧል። ይህ በጠንካራ ዲሞክራሲያዊ መዋቅሮች ላይ ለሰላም፣ ለእድገት፣ ለእኩልነትና ብልጽግናን ለማስጠበቅ የተዘረጋ ስርዓት በመሆኑ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ትልቅ ቦታ አለው። ኦሮሞ ሰላም ወዳድ ህዝብ ሲሆን የገዳ ስርዓት የኦሮሞን ሰላም ለማስጠበቅ ቅድሚያ ይሰጣል። በአጠቃላይ የገዳ ስርዓት ተነግረው የማያልቁ በርካታ ውብ ታሪኮችን፣ ወጎችንና ባህሎችን በውስጡ የያዘ ነው። የገዳ ስርዓት ቅርጽ ዛሬም በደቡብ ኦሮሚያ በጉጂና ቦረና የኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ጸንቶ እንዳለ ይታወቃል። በጨቋኞች ተቀብሮ የነበረው ይህ ውብ ስርዓት መመለስ ለታሪክም ሆነ ለነገው የኦሮሞ ህዝብ አደረጃጀት ታላቅ ድል ነው። የኦሮሞ ህዝብ የተነፈገውን ሀገሩን፣ ታሪኩን፣ ባህሉንና ማንነቱን ለማስመለስ ያልተቋረጠ ትግል አካሂዷል፣ እያካሄደም ይገኛል። በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በ1970ዎቹ ተመስርቶ የኦሮሞን ትግል በተቀናጀ መልኩ አደራጅቶ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምን እንደሆነ በማሳወቅ አስፈላጊውን አመራር መስጠት ችሏል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደተመሰረተ በኦሮሞ ላይ ያለው ጭቆና የኮሎኒ ወይንም የቀኝ አገዛዝ መልክ እንዳለውና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣን በጭቋኝ የሀበሻ ገዢ መደቦች እጅ እንዳለ ግልጽ አደረገም። ከመጀመሪያው አንስቶ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ ዓላማ የኦሮሞን ህዝብ ከኢትዮጵያ የቀኝ አገዛዝ ስር ነጻ በማውጣት የኦሮሞን ህዝብ የሀገር ባለቤትነት መብት ማረጋገጥ ነው። የኦሮሞን ህዝብ ባህል፣ ታሪክና ወግ ወደ ቦታው መመለስና ሌሎችንም በውስጡ የያዘ ነው። በአጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግሉን በተቀናጀ መልኩ ሊያካሂድ የቻለው በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር ስር መሆኑ የማይታበል ሀቅ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በመመራት ከመላው ኦሮሚያ በጋራ ተነስቶ ውድም መስዋዕትነትን በመክፈል ያካሄደው ትግል ታላላቅ አዳዲስና አንጸባራቂ ድሎችን እያስመዘገበ ዛሬ ላይ ደርሷል። በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያን ኢምፓየር እያስተዳደረ ያለው የወያኔ ቡድን ለኦሮሞ ሀገር ስም ኦሮሚያ እውቅና መስጠትን ጨምሮ በራስ ቋንቋ፣ ባህልና ታሪክ የመስራት ራስን የመግለጽና የመንከባከብ መብትን በራሱ ህገ መንግስት ውስጥ ያስቀመጠው ወዶና አምኖበት ሳይሆን በኦሮሞ ልጆች መስዋዕትነት የተገኘ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ውጤት ነው። እስካሁን የተገኙት መብቶች በሺዎች የሚቆጠሩ የድርጅቱ አባላትና አመራሮች በከፈሉት መስዋዕትነት ነው። ይነስም ይብዛ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ሊካተት የቻለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባካሄደው የትጥቅ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ትግልና ሌሎች የነጻነት ኃይሎች ባካሄዱት ከባድ ትግል ነው። ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ዓለም አቀፍ አጀንዳ ሊሆን የቻለው የኦሮሞ ህዝብ ባካሄደው ትግል መሆኑ እሙን ነው። በዚሁ መሰረት የገዳ ስርዓት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት ሳይንስና የባህል ተቋም በዩኔስኮ ስር መመዝገቡም የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ካስመዘገባቸው ታላላቅ ድሎች መካከል አንዱ ነው። ይህም መላውን የኦሮሞ ህዝብ ያኮራ የኦሮሞን ማንነት ለዓለም ያሳወቀ አኩሪ ድል ሆኗል። የገዳ ስርዓት በዩኔስኮ የተመዘገበው ብሔርተኛ የኦሮሞ ልጆች በተለያየ መልኩ ባደረጉት እንቅስቃሴ እንጂ በወያኔ መንግስት ጥረት እንዳልሆነ አስረግጠን ልንናገር እንችላለን። የወያኔ መንግስት ይልቁንም የገዳ ስርዓት በዩኔስኮ እንዳይመዘገብ እንቅፋቶችን ሲፈጥር እንደነበር ከማንም የተደበቀ አይደለም። ይህ ሆኖ ሳለ ዛሬ የገዳ ስርዓት ከብዙ ውጣ ውረዶች በኋላ በዩኔስኮ መመዝገቡ ሲረጋገጥ ያለ አንዳች ሀፍረት እኔ ባደረኩት ጥረት ነው የተሳካው በማለት ህዝቡንና ዓለምን ለመቅጠፍ እየሞከረ ነው። ወያኔ አያስተዳድረኝም፣ የባዕድ ጭቆናና ዝርፊያ በቃኝ በማለት ስርዓቱን እምቢ ብሎ ያመፀውን የኦሮሞን ህዝብ ቀልብ ለመሳብ ሲልም ራሱ ያላደረገውን እኔ ነኝ የለፋሁላችሁ በማለት እየለፈፈ ይገኛል።
ከዚህ በተጨማሪም የወያኔ መንግስት በዚህ ስም ለወደፊቱ ከዩኔስኮ የሚገኘውን እርዳታ እንደ ልማዱ ለግል ጥቅሙ ለማዋል በማሰብ ያሰት ከበሮ ይደልቃል። እንኳን ደስ አላችሁ በማለት ከአንገት በላይ እየዘፈነ ነው። ይሁን እንጂ የወያኔ መንግስት ህዝባዊ ድጋፍና ፍቅር ያለው መንግስት እንደሆነና የህዝቦችን ታሪክ ለመጠበቅና ለመንከባከብ እንደሚሰራ በማስመሰል የገዳ ስርዓት በዩኔስኮ የመመዝገቡን እድል ተጠቅሞ የኦሮሞን ህዝብና የዓለም ማህበረሰብን ለማታለል የሚያደርገው መፍጨርጨር ተቀባይነት የለውም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ መብት ሙሉ በሙሉ የሚከበረውና ዋስትና ሊኖረው የሚችለው የኦሮሞ ህዝብ ሉዓላዊነቱን ተገናጽፎ ስለራሱ ሀገር ጉዳይ በራሱ ውሳኔ መስጠት ሲችል ነው ብሎ ያምናል። የኦሮሞ ህዝብ የሀገር ባለቤትነት መብቱን አስከብሮ ባህሉና ወጉ ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ የሚውለውና በኢኮኖሚው በፖለቲካውና በማህበራዊ ጉዳዮቹ ላይ በነጻነት የራሱን ድምጽና ውሳኔ ሲሰጥ ብቻ እንደሆነ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጥልቀት ያስገነዝባል። በመጨረሻም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ የተለያዩ አካላት የኦሮሞ ምሁራንና የኦሮሞ ህዝብ ወዳጆች የገዳ ስርዓትን በዩኔስኮ ለማስመዝገብም ሆነ የገዳ ስርዓትን ለዓለም በማሳወቁ ላይ ላበረከታችሁት አስተዋጽኦ ታላቅ ምስጋና ይገባችኋል እንላለን። በትግላችንና በመስዋዕትነታችን ላገኘናቸው ድሎች ኩራት እየተሰማን የተቀሩትን መብቶች ተጎናጽፈን ከዋናኛው ግባችን ለመድረስ እጅ ለእጅ ተያይዘን ትግላችንን እንድናፋፈም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የትግል ጥሪውን ያስተላልፋል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ! የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታህሳስ 6 2016 ዓመተ ምህረት bobbaan nagee bobbaafanne galchumti nagee elelleen nagee elmagaadiin nagee tikse uleen nagee dhalaa dhalchi nagee dhalaa kormi nagee tadhaltu saabni nagee kadhalchu gudeedi nagee jaarsi nagee jaartiin nagee xiqqaan nagee guddaan nagee kuusi nagee kuusa goseen nagee gocha Oromoo Booranaa Baarrentummaan nagee baddaa gammoojjiin nagee Oromiyaa Bahaadhihi nagee hidhimaa Boroon nagee annur Oromiyaa Finfinneen nagee gowwarra Booranaa Baarrentummaati kan barii fi galchum nagee bokkaanni roobee horaaf dambala guut nageenni galee moonaa guut elmaan elmee okolee guut nageenni waaqaasi nu guute nu warra gadaa shananiiti kan gadaan isaa roobaaf nagaa nu warra madda walaabuuti kan bulmaan isaa walaabaa horaa bula walabummaan bula horaa nagaan gala deebana angafaaf madhaan bula. Hey,
tiyya kootu lafoo kiyyaa hooyo. Barsituu qulqulloo durbasa kuyyee tiyya kootu lafoo kiyyaa hooyo. ዜናን በማስቀደም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫን ያስከተለው የዕለቱ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ወደ አሰናዳነው ልዩ ዘገባ እናልፋለን። ከመሸጋገሪያው ሙዚቃው በኋላ ይቀርብላችኋል። የወያኔ መንግስት በሀገሪቷ ህዝቦች ላይ በተለይም ደግሞ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች አካባቢዎች በዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን ግድያና ዘግናኝ ወንጀሎች በአስቸኳይ በመግታት ኢትዮጵያን እያመሳት ይላለው የሰብአዊ መብቶች ቀውስ ተጨባጭ እርምጃ እንዲወስድ እንዲሁም የዓለም ማህበረሰብም በወያኔ ላይ አስፈላጊውን ጫና እንዲያሳድሩ የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ፣ የአውሮፓ ህብረትና አንድ የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት አሳስበዋል። የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ ታህሳስ 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ግድያና የጅምላ እስራት በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው የሰብአዊ መብቶች ቀውስ መፍትሄ አይሆንም በሚል ርዕስ ስር ባወጣው መግለጫም በሀገሪቷ ውስጥ በተለይም ደግሞ በኦሮሚያ ውስጥ በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ወንጀል አውግዟል። የወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ መንግስት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አመራር አካል የሆኑትን ዶክተር መረራ ጉዲናን ከግንቦት 7 አመራር አካላት ጋር ተገናኝተዋል በሚል ውንጀላ ህዳር 30 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ይዞ በማሰር አምባገነናዊነቱን በገሃድ አሳይቷል ይላል መግለጫው። ከዶክተር መረራ ጋር ሲኖሩ የነበሩት ታዬ ነመራና ኩማ የተባሉ የኦሮሞ ዜጎችም ከመኖሪያ ቤታቸው ተይዘው የኢትዮጵያው ጓንታናሞ ተብሎ በሚታወቀው የማዕከላዊ እስር ቤት እንደታሰሩ የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ ይፋ አድርጓል። የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ በዚሁ ባወጣው መግለጫ ላይ በተለያዩ ጊዜያት በአምባገነኑ የወያኔ መንግስትና በቅጥረኛ ተላላኪዎቹ በተሸረቡ ሴራዎች የተገደሉ የኦሮሞ ዜጎችና ለተለያዩ ወከባዎች የተዳረጉ የኦሮሞ ዜጎችን ስም ዝርዝር በይፋ ያካተተ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በቀጣይነት በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ወከባ እጅጉን እንዳሳሰበው አስታውቋል። በመጨረሻም የዓለም ማህበረሰብ በሀገሪቷ ዜጎች ላይ በተለይም ደግሞ በኦሮሚያና በአማራ ክልል በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን እጅግ ዘግናኝ ወንጀል በመረዳት የሀገሪቷን ዜጎች ከሰቆቃ ለመታደግና የደም መፋሰስን ለማስቀረት በአምባገነኑ የቲፒኤልኤፍ መንግስት ላይ ተጨባጭ እርምጃ እንዲወስዱ በማለት የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ አሳስበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ታህሳስ 2 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ የወያኔ ስርዓት ህዝቦች ያቀረቡትን የመብት ጥያቄና ቅሬታቸውን በማድመጥ ተጨባጭ እርምጃና ምላሽ እንዲሰጥ በማለት አስጠንቅቋል። የአውሮፓ ህብረት በዚሁ መግለጫው ዶክተር መረራ ጉዲና ከአውሮፓ ጉብኝታቸው በኋላ በወያኔ መንግስት ተይዘው መታሰራቸውን የጠቀሰ ሲሆን የአውሮፓ ኮሚሽን ቃል አቀባይ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት እጅግ አስፈላጊውና ወሳኙ ለህዝቡ ቅሬታና የመብት ጥያቄ ጆሮ ሰጥቶ አስፈላጊውን ምላሽ በአስቸኳይ መስጠትና ተከታታይና ጥልቅ ውይይቶችን ማካሄድ እንደሆነ አስምረውበታል። ቀደም ባለው ሳምንት ዶክተር መረራ ጉዲና ከኦሮሞ ጀግና አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ጋር በመሆን
በአውሮፓ ፓርላማ ፊት ተገኝተው በኢትዮጵያ በወያኔ መንግስት እየተፈጸሙ ያሉ የመብት ጥሰቶችንና ወንጀሎችን ማጋለጣቸውን የአውሮፓ ህብረት የጠቀሰ ሲሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሽፋን ዶክተር መረራ ጉዲናን ይዞ ማሰር በሀገሪቷ ያለውን ውስብስብ የፖለቲካና የማህበራዊ ችግርና የሀገሪቷን ህዝቦች የመብት ጥያቄ ምላሽ ሊሆንለት እንደማይችል ማስመረውበታል። የአውሮፓ ህብረት አሁን ለወያኔ መንግስት የሰጠው ማስጠንቀቂያ ቀደም ሲል ከሰጠው ምክርና ማስጠንቀቂያ የተለየ ነው ያሉት ተንታኞች በበኩላቸው ይኸው የአውሮፓ ህብረት እርምጃ ወደ ተጨባጭ እርምጃ ካልተሸጋገረና በወያኔ መንግስት ላይ ተጨባጭ እርምጃ ካልተወሰደ አንዳች መፍትሄና ትርጉም እንደሌለው ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአሜሪካ የሴኔቱ ምክር ቤት አባል የሆኑት ሴናተር ቤን ካርዲን በወያኔ መንግስት እየተፈጸመ ያለውን ዘግናኝ ወንጀልና የመብት ጥሰቶችን በማውገዝ መግለጫ አውጥተዋል። በአሜሪካ የሜሪላንድ ግዛት የዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካይ የሆኑት ሴናተር ቤንጃሚን ሉዊስ ቤን ካርዲን ባወጡት መግለጫ የወያኔ መንግስት በደህንነት ኃይሎቹ እየፈጸመ ያለውን ዘግናኝ ግድያ በሀገሪቷ ህገ መንግስት ላይ ያሏቸውን መብቶች በመጠቀም የመብት ጥያቄ እያቀረቡ ያሉ ዜጎችን ማሰር እንዲሁም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ሰልፍ በመውጣት ጥያቄ ባቀረቡ ዜጎች ላይ የሚፈጸመውን ወንጀል በአስቸኳይ እንዲያቆም በተጨማሪም በጸረ ሽብር አዋጁ ሽፋን በዜጎች ላይ የሚፈጸመውን ወንጀል በአስቸኳይ እንዲያቆም በማለት ጠይቀዋል። ሴናተር ቤን ካርዲን በማከርም መንግስት በዜጎች ላይ የሚፈጸመውን ግድያና የመብት ጥሰቶችን በአስቸኳይ እንዲያቆም በማለት የጠየቁ ሲሆን በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው የመብት ጥሰት በተለይም ደግሞ በኦሮሚያ የተፈጸመው ግድያ በአስቸኳይ እንዲጣራ የፖለቲካ እስረኞች፣ ጋዜጠኞችና የመብት ተሟጋቾች እንዲሁም የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም አመራር አካላት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲፈቱ፣ ዜጎች ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ የመደራጀትና የፕሬስ ነጻነት እንዲከበር በማለት ጠይቀዋል። በማከልም የወያኔ መንግስት ያወጣውን የጸረ ሽብር አዋጅ በአስቸኳይ እንዲሰርዝና በሀገሪቷ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋትና ለዜጎች የመብት ጥያቄ ተጨባጭና ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት እንዲሰራ ሲሉ በአጽንኦት ጠይቀዋል። ሴናተር ቤን ካርዲን በመጨረሻም የወያኔ መንግስትን እንደ ዋነኛ የአፍሪካ አጋራቸው የሚያዩት የአሜሪካ መንግስትና የዓለም ማህበረሰብም ስርዓቱ በዜጎች ላይ የመብት ጥሰትና ዘግናኝ ወንጀሎችን እየፈጸመ እያዩና እየሰሙ ዝምታን ከመምረጥ ተቆጥበው ተጨባጭ እርምጃ በመውሰድ የዜጎች መብቶችን ለማስከበር እንዲሰሩ መልእክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያስተናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ተፈጽሟል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።